Guyyaa irraa magaalaa Nageellee Arsii keessatti guyyaa addaa yeroo jalqabaatiif dubartiin takka jireenya ofii keessatti aarsaa jireenyaa biyya lafaa kana irratti jiraachuuf kafalamu irra dabartee waggaa 13 oli biyya ormaatti turtee jireenya dhuunfaasii qabsoo jireenya maatiisii isa kana jijjiiruuf dhiibbaa ormaa dhiibbaa warroota adii dandeette isarra dabartee hawaasa isiitiif humna dafqa isiitiin masgiida qe'ee dhaloota isiitti ijaarte bu'aa bayii jireenyaa isii kana kurfeessitee galmeessitee barruu qabsiiftee tokko lama jettee katabde dubartoota addunyaa keessa jiraniif daandii kan saaqu aarsaa ofii isheetii kafalte kitaabatti jijjiiruun kitaaba cichoomina dubartootaa jettee qopheessite sadarkaa qe'ee dhaloota isii kana qofaa miti biyya alaa tokkummaa biyyoota arabaa keessatti dhalattoota biyya keenyaa hamileetti horuun kitaabni achitti eebbifame addunyaa guutuu wal ga'uun dhaloota boruutiif keessattuu dubartoota keenyaaf dubartoonni diinagdee keessatti siyaasa keessatti guddina biyya kanaa keessatti hagam akka gatii kaffalaa turani ammas kafalaa akka jirani kabaja dubartoota teennaatiif karaa ta'uu danda'uun jireenya dhaloota boruutiif seenaan tokko tokko ol ookin afaaniin darba afoolaan darba isiin immoo qindeessitee kitaaba goote ashaaraa dhalootaa yoomiyyuu baduu hin dandeenye nuun geettee jirti kanaaf al tokko hawaasni keenna yeroo tokko duurree haliimaaf galata naa fidaa ormi bakkee ilaala nama biraarra ilaala isheen immoo jireenya ofii aarsaa kitaaba goote kana ofii isheetii keessa dabarte dhukkubbii isaa hagam akka nama hadoodu hagam akka nama laalatu hagam akka miirri namaa dadhabu ofirratti argite inni kun immoo dandeettii oliiti inni kun obsa guddaa nama gaafata aarsaa guddaa kafaluu nama gaafata kanaaf barsiisonni keenya kan akka Abdataa Dalluufaa qindeessaa barsiisota godina keenyaa kan akka Ahmed Hussein Faati warroota maqaa isaanii asitti hin dhoofne baay'een isaanii biyya Ameerikaa irraa akka isii bira dhaabannuuf kan nu gaafachaa turan hundi keessanuu asis kan jirtan qaamaanis nu biratti kan argamtaniif biyyoota Arabaa keessa kan jirtaniif Ameerikaa kan jirtan hundi keessanuu akka bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti afaan tokkoon ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Itti aansee dhaamsa guddoo tokko an qabu kitaaba barreessuun waan salphaa miti. Namni iyyata rakkoo kan kee barreessii fidi oduu jetteeni iyyata ofii barreeffachuu hin danda'u. Waan isa dhukkube sana qalamaa waliin ga'ee kurfeessee barreessuu hin danda'u. Isarra darbanii kitaaba hamma kana ga'u qopheessuun dandeettii salphaa miti. Ulfina guddaa fi kabaja guddatu mucayyoo kanaaf mala. Kitaabni kun fiilmii guddaadha. Gara iskiriiptiitti yoo deebe fiilmii guddaa ba'uu danda'a. Fiilmii barreeffamaati. Isa kanaatiif gabaa irra guyyaa irraa yoo oolchinu hamilee isheef taanee boru kitaaba biraa akka nuu barreessuu dandeettu. Boru hamilee taanee fi ishee bira akka dhaabachuu dandeenya. Boru dubartoonni keenya kan akka Oromootti jiran kan akka Arsii Nageellee qofa yookiin immoo akka Arsii waliigalatti qofaa miti. Dubartoonni keenya akka Oromootti jiran hamilee isaanii ta'uu akka dandeettu dubree aliimaa bira dhaabannee
kan amma isheen hojjette kanaaf beekamtii olaanaa kennineefi isheef immoo boru hamilee guddaa taaneefi dubartii teenna akka addunyaatti dhiibbaa uumuu dandeettu akka taatuuf hundi keessan waliin akka taanee ishee bira dhaabannu adaraa amaanaa isiniin jedha. Eebbi kitaaba isii sagantaan isii ifatti banamuu isin beeksisaa. Guddaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha.